eebbisee hunduma keenyaafis nageenya nu laatee mana isaa keessatti argamnee galata kee jenneef galateeffannuuf sanu iyyame sanu jaallate maqaan isaa bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamtoota abboota luboota, kabajamtoota obboloota daaqonoota, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo jiraataan akka mul'atanii ameen. Nagaa galata Waaqayyoo jennee akka galateeffannuuf nama guyyaa har'aa kana waan nu taasiseef galata isaa sarraba keenyarra waan nu kaa'eef maqaan Waaqayyoo Waaqa abbootii keenyaa bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti barumsuni amma walii wajjin baran ani Waaqa Yaaqoobiitii mee ragaa qabdan dhiyeeffadha kan ittiin anaa wajjin wal mormitan. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 21 mata dureen barumsa keenyaa mee ragaa qabdan dhiyeeffadha kan jedhu ta'a. Jecha kanaa kan dubbatee Waaqayyo Waaqa Yaaqoobiiti. Kan inni dubbate immoo raajota sobduu ani Waaqayyoodhaa jedhanii nama dogoggorsan isaaniitti yeroo dubbatu waa'ee isaanii lakkoomsa gararraa kaasee erga dubbatee booda ani Waaqayyoo Waaqaa tulluurraa bishaan baasuu danda'uudha. Ani Waaqayyo lafa onaa keessaas bishaan burqisiisuu danda'uudha. Ani Waaqayyo iddoo gogeessa jedhame keessallee bishaan callabbaayee akka ciisu gochuu kan hin danda'uudha. Mukeen jajjaboo ciccimoo ta'anis kanan uume kanan dhaabe anaadha. Kanaaf isin warri ana mormitanii warri dhugaa koos mormitanii mee isin immoo ragaa qabdan dhiyeeffadhaa jedhee waa'ee raajota sobduu irratti kaasee kan dubbatedha. Egaa dhugaadhumatti raajonni sobduun baruma duraarraa kaasanii waan dhugaa kitaaba qulqulluu keessa jiru mormaa turani. Waan dhugaa raajonni raajanii barreessanii boodan immoo gooftaan keenyaa Iyesuus Kiristoos kan inni barsiise barattoonni isarraa baratanii kan isaan barsiisaa turan raajonni sobduun ragaa tokkotuun qabaatiin ragaa tokko kanatu jira utuu hin jedhin akkasumaan afaan o'anii namatti fakkeessanii akka nama dogoggorsanii caafamee jira jechuudha. Kanaaf waa'ee isaaniidhaaf jecha mee ragaa qabdan dhiyeeffadhaa. Waan kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame waan ani jaalladhe waan ani hojjedhe hundumaa kan ittiin faallessitan kan ittiin na mormitanii mee ragaa qabdan dhiyeeffadhaa jedhee ani Waaqa Yaaqoobiiti jedhee dubbata. Egaa asirra dhaabbanne har'as nutis waa baay'ee kaasuu dandeenya. Amma har'a 21 haadha Amaanu'eeliitii, haadha Fayyisaa Addunyaatii, haadha qoricha keenya nu deesseedhaa, guyyaa yaadannoo isheetiitii. Akka isheen yaadatamtus immoo Waaqayyootu immoo dubbatee kennee fi caafamee jira kan ragaa qabna. Warri garuu kana morman ragaa qabuu laatamee adeeffatan nu ragaa kana dhiyeessin. Tokko waa'ee taabotaa ragaa qabna, waa'ee mana qulqullummaa ragaa qabna, waa'ee qulqullootaa ragaa qabna. Waan hunduma isaa mana amantaa kana keessatti hojjennu hunda isaa ragaa qabna. Waa'ee tsabala keenyaadhaaf ragaa qabna, waa'ee qiddaaseedhaaf ragaa qabna. Waan hunduma isaatiifuu ragaa qabna. Mee har'a gabaabsee akka ka'umsaatti waa'ee dubaroo maaramii ragaa guutuu akka qabnu warri garuu isheen jaallalli ishee morman immoo mee ragaa maal dhiyeeffatu kan jedhu laalle. Sababiin isaa yeroo ammaa kana immoo haaraa godhanii namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatan miidiyaa irrattis haa ta'u naannoo keessatti illee haa ta'u yeroo haadha Amaanu'eeliin morman in argama waan ta'eef kaani dubbiin galtee fi paasteroonni jajjaboon iyyuu yeroo waa'ee ishee dhugaa ba'an faarfatamuu qabdi kabajamuu qabdi yeroo jedhan warri immoo akkasumaan dubbiin hin galleef warri immoo matsaafa qulqulluu qoratanii gadi fageessanii hin beekne immoo
yeroo isaanii jechan taane dubbatanii mormiin taane mormani waan ragaan qabne agarra mee ragaa isaanii adheeffatanii nuti garuu ragaa qabna tokko durbee maaramiin durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan amaanu'eliin waan deesseef haadha amaanu'elii jenna kanaafis ragaa qabna ragaa nuyi qabnus matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 kakuu haaraa keessaa immoo wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaasee wangeela Luqaas boqonnaa 2 arguu dandeenya. Kanaafis ragaa kana irratti hundoofne maal jenna haadha Amaanu'eel jennee waamna. Egaa warri haadha Amaanu'eel jedhanii waamuu saalfatan ragaa qabuu laata? Maaliif saalfatan ragaanoo kunoo mirkaneessa? Haadha Amaanu'eel jedhanii waamuu maaf saalfatanii? Yoommoo waan saalfatanii ragaa qabu qabaatanii maa dhiyeessanii? Mee ragaa keessan dhiyeeffadhaa jedha Waaqayyo warra akkasii kanaan. Mee warra akkasii kana mormitan yoo jiraatte ragaa keessan dhiyaadhaa kottaa na mormaa jedha. Eenyu Waaqni Yaaqoob galanni isaaf haa ta'u. Kan lammataa Iyyasuus Kiristoos hundumtuu isaan kan ta'edha. Iyyasuus Kiristoos hundumtuu isaan kan ta'edha. Hundumtuu isaan kan ta'edha yeroo jennu maal jechuudha? Kan argamus kan hin argamne, kan qabamus kan hin qabamne, ardii kanarraa, ardii kana jala, ardii kana gararraa kan jiran hundi isaanii Kiristoosidhaan uumamanii. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 ergaa Phaawulos qulqulluun warra Qolaasiyaasiidhaaf erge boqonnaa 1 lakkoofsa 16 achirratti akkana jedhee jira. Egaa ragaa kana irratti dhaabbannee maal jennaa? Edda Yesuus Kiristoos hundumtuu isaan kan ta'e erga ta'e ragaan kitaaba qulqulluus akkas jedha erga ta'e durbee maaramiin Iyyasuus Kiristoos hundumaan kan deessedha jenna. Kanaaf isheen jaallanna, kanaaf kabaja addaa isheedhaaf hin laanna, kanaaf yaadannoos isheedhaaf hin taasisna. Maal waan taateef? Kiristoos hundumaa uume waan deesseef. Abbaan kana mormoo jiraate ragaa isaa dhiyeeffatu. Kan sadaffaadha Iyyasuus Kiristoos hundumaan ol kan ta'e, hundumaan ol kan ta'e Waaqa eebbifamaadha jedha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Roomeedhaaf erge boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti maal jedhe? Iyyasuus Kiristoos hundumaan ol kan ta'e ከሁሉ በላይ የሆነ የተባረከ አምላክ ነው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ hundumaan ol kan ta'e Waaqa eebbifamaa erga ta'e dubaroo maaramiin Waaqa hundumaan ol kan ta'e kan eebbifame sana kan deessedha jennee jaallanne. Kanaaf ragaan akkana jedha waan ta'eef jaallanne. Kanaaf kabaja addaa ulfina addaa isheedhaaf laanna. Kanaaf faaruun isheedhaan mala waan ta'eef ni faarfanna. Garuu warri kana mormanii ragaa mormaniif qabu laata yoo qabaatan dhiyeeffatanii akkas jedha Waaqni Yaaqoob waan ta'eef. Inni arfaffaan hojii gaarii akka hojjennuutii fi jedhamas qulqulluun Phaawulos hojii gaarii akka hojjennuuf nuti hundumti keenya Iyyasuus Kiristoosidhaan uumamne jedha. Maal akka goonuuf? hojii gaarii akka hojjennuuf. Amaariffa isaan maal jedha? መልካም ስራን እንድንሰራ ሁላችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጠርን አለ። ሮሜ 9:5 irratti maal jedhee hojii gaarii akka hojjennuuf nuti hundumti keenya eenyudhaan uumamne jedha? Iyyasuus Kiristoosidhaan uumamne. Iyyasuus Kiristoos uumaa keenya. Isarraa isaan kan uumamne immoo hojii gaarii akka hojjennuuf. Innis immoo dhufee hojii gaarii kana akka hojjennuuf isa duraan raajotarra bulee barsiise caala boodana ofii isaa dhufee nu barsiiseera waan ta'eef. Ibroota boqonnaa 1 irratti akkas jedha qulqulluun Phaawulos. Waaqayyo bara duriidhaa raajotarra bulee dubbachaa ture. Raajotarra bulee nu barsiisaa ture. Boodana garuu gaafa yeroon isaa ga'u ofii masaan dhufee nu barsiiseedha. Ofii masaan dhufee nu barsiisuu akkamitti hin danda'e? Waaqni argamu qabamoo maaram durbarraa dhufee dhalatee too fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin jaalala fura qulqulluun dhufee dhalatee too nu barsiise. Maal nu barsiise? hojii gaarii akka hojjennuuf nu barsiise. Kanaaf nuti dubaroo maaramiidhaan maal jennaa? Waaqayyo hojii gaarii akka hojjennuuf isheerraa dhufee dhalatee nu fayyise. Haadha Waaqa hojii gaarii akka hojjetaniif nama dandeessisu nama barsiisu kan nu dhiyeessedha jenna.
maaliif jennaan ragaan kitaaba qulqulluu akkas jedha waan ta'eef. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo, inni kan biraan arfaffaa irratti Iyyasuus Kiristoos ifaadha. Iyyasuus Kiristoos ifa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:9 gubbaa irratti boqonnaa 3:13 irratti ani ifa ta'een gara biyya lafaa kanaa dhufe. Namoonni garuu hojiin isaanii hojii dukkanaa warri ta'e garuu gara ifaatti as ba'uu ni jibbanii hin jaallanne yoo ifatti ba'anii fi hojii isaanii isa dukkanaa sanatu saaxila ba'ee isaanitti ragaa ba'a waan ta'eef jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyo, Iyyasuus Kiristoos ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. Erga ta'e haati isaa dubaroo Maariyaamiin eenyudha jechaadha? Haadha ifaatii jechaadha. የብርሃን እናት የብርሃን አምላክ ብርሃን አምላክን የወለደች እናት ትባላለች። ለዚሁም መስረጃው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከናፍ ረጋንሳስ ክታበ ቁልቁሉ ከራደብራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጃለላ አባሳቲ ጃለላ አፍረ ቁልቁሉ ጃለላ መታሳቲን ሰሚራ ኤርገሞተ ቁልቁሉ ተወረሰ ገልተሚ ሰልገንሰነ ዲሴ tokko olaa ishee baddeessana barbaacha gara biyya lafaa dhufe jedhamitiire. Jaalalli kun jaalala akkamiiti? Abbooliin keenya waa'ee kanaa waggaa dubbatan akkas jedhani. Waaqayyo gaafa sanbata guddaa irraa kaasee haga gaafa jimaataatti uumamtoota gosa 22 kan inni uume caalaa Addaam isa bade sana barbaacha ergamoota isaa dhiisee isa gara biyya lafaan dhufe sanatu jaalala sanatu hunda isaarra caala nama dinqisiifachiisa. Jaalalli kun jaalala akkamiiti jedhe. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 4:7 irrattis immoo ilaala abbaan akkanitti nu jaallate tokkicha ilma isaa utuu mararsiifatin iddoo furee keenya dabarsee nuuf laate jedhamitiire. Jaalalli kun jaalala akkamiiti? Kanaafuu edda Iyyasuus Kiristoos waaqa jaalalaa abbaa jaalalaa erga ta'e harmeensaa eenyu maal jedhamti jechaadha? Harmee waaqa jaalalaa deessee harmee jaalalaa burqaa jaalalaa jedhamti jechaadha. Kanaaf ragaan kitaaba qulqulluudha kan. Warri kana morman yoo jiraate ragaa isaanii dhiyeeffatanii abbaa kitaaba qulqulluu kana wajjin walaa morman wajjin miti mormiin isaanii. Kanaa dhagaa Isaayyaas maal jedheeni? Ani Waaqayyo Waaqa Yaaqoob waan hundumaa kanan godheedha, gochus kanan danda'uudha. Waan an dadhabus hin jiru, gara fuula duraattis waan ta'uudha malan illee annan raaja annan dubbadha jala muree dhugaa taasise. Egaa warri kana mormitan yoo jiraattan immoo kottaas ba'aa ragaa keessan dhiyeeffadhaa mee anaa wajjinis wal falmaa kaa. Mee gara fuula duraattis waan akkasiitu ta'a jedhaati qabatamaatti dubbadhaa kaa jedhee dubbata. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Karaa adda biraa Iyyasuus Kiristoos buddeena jireenyaati. Iyyasuus Kiristoos buddeena jireenyaati. Iyyasuus Kiristoos burqaa bishaan jireenyaati. Buddeena nyaatanii lammaffaa kan hin beelofne, bishaan dhuganii lammaffaa kan hin dheebofne. Isa kanas gaafa jimaataadha gaafa fannoo irratti fannifame nu mirkaneesseera. Kanaafuu ragaan kitaaba qulqulluudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53 irraa kaasee waa'ee biddeen jireenyaa akka ta'e, bishaan jireenyaa akka ta'e immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 dubartii Samaraawii sanaan akka jedhe, isheen bishaan jireenyaa na obaasi yennaan dhaqe abbaa manaa keellee waammadhu kottu akkattiin jedhe. Seenaa kanas ni beektu. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos buddeena jireenyaa bishaan jireenyaati erga ta'e dubaroo Maaramiidhaan maal jenna ree? Asirra dhaabannee dubaroo Maaramiidhaan isheen buddeena jireenyaa kan deesseedha jenna. Isheen bishaan jireenyaa kan deesseedha jenna. Kanaaf galati isheedhaaf ni ta'a. Kanaaf ulfinni isheedhaaf ni ta'a. Yaa maatiin Waaqayyoo waa hubadhaame kitaaba qulqulluu keessatti haadha Amaanu'eeliin malee Maaramii jedhamanii kan caafaman 7tu jiru. Maaramii wajjin 8 jechaadha haadha Iyyasuus Kiristoos wajjin. Maariyaamiin 2 kakuu moofaa keessa jiru. Maaramiin warri 5 kakuu haaraa keessa jiru. Dubaroo Maaramii wajjin 6 warri kakuu haaraa keessa. Jarana nuti warra kaan akka dubaroo Maaramiidha jala murree illeennisne. Jala murree yaadannoo taasifne. Kan nama dhibu yaadannoon akka ta'uuf immoo caafamee jirayyuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoomsa 10 gubbaa irratti dubartii ishee shittoo gooftaa dibde obboleettii Alaazaar Maariyaamii obboleettii Alaazaariin
maal jedhe gooftaan waan gaarii naa goote waan gaariin isheen naa goote kun immoo wangeelli mootummaa koo kun addunyaa maratti gaafa lallabamu yaadannoon ishee sin taasifamaa jedhe. Jaran alaa isheen kun guyyaa moo tokkicha kana ammoo kaleessallee cubbamtuu turte kaleessallee gooftaallee hin beektu arruma dhuftee sa'aatii muraasaaf milla gooftaa shittoo waan dibdeef gooftaa maal ittiin jedhe. Mee dhugaa kana ragaa kana mee qabadhaa mee ragaa kana qabadhaa fageessaatti yaada. Yaadannoon ishee addunyaa hundumatti bara baraan ta'a jedhe. Ndee edda isheen shittoo milla dibde akkana yaadannoon ta'e isheen qomaaf dudatti baattee hoo isheen garaatti baattee hoo ji'a 9 bultii 5 isheen waggaa 3 ji'a 6 baattee Gibxitti godaante hoo yaadannoon ishee amman bara baraan ta'u. Isheen qofaan haadha koo inni ittiin jedhe isheen mucaa koo jettee dhungatte haga qaraanii oofannoo jalatti kan argamte. Ndee yaadannoon ishee bara baraan akkamiin ta'u. Ilaa jarana waa'ee dubaroo maaramii ragaa kanatu jira. Warri ishee jibban mee ragaa maal dhiyeessu? Dhiyeeffatan mee ragaa? Kanaadha Isaayaas kan jedhe ragaa keessan dhiyeeffadhaa. Ragaa keessan dhiyeeffadhaa. Kanaaf jarana asirra dhaabbanneeti yaadannoo ishee kan taasifnu. Asirra dhaabbanneetu haadha Waaqayyo jennee kan waamu. Jarana Waaqayyo jaalallee isaa Abrahaamin akkana jedhe ture yaadadhaa. Seera uumamaa boqonnaa 12 irratti gaafa waamu. Waamicha Waaqayyo gaafa dhaga'u Abrahaamin akkas jedhe Waaqayyo. Abrahaam warra si eebbisan nan eebbisa warra si kabajan nan kabajaa jedhe. Jaran Abrahaamii moo dubaroo maaramiitu caala jedhame. Abrahaam iyyuu cubbuu isaa sanarraati yakka karaa Addaam isa qaqqabeerraa kan inni ittiin fayye karaa dubaroo maaramiiti. Isheen abbaa ishee Addaam irrayyuu ni caalti haadha ishee Hewaan irrayyuu ni caalti beekaa. Maaliif jennaan Hewaan isheen jalqabaa harki ishee cubbuu hojjete isa balasi kutuudhaan isa kuttee nyaachuudhaan. Gifti maaramiin garuu biddeena jireenyaa Kiristoosiin baatte. Sana nama fayyisu sana nyaate ittiin jireenya bara baraa beela bara baraa baraara. Hewaan isheen jalqabaa sun milli ishee gara isa balasi kutuutti deeme. Dubaroo maaramiin biddeena jireenyaa kana baatte Gibxitti godaante. Ardii ishee keessa gara ardii Afrikaatti hin caalti. Karaa adda biraa iji Hewaan biqiltuu balasana ilaalee gojome. Isheen garuu misraachoo ergamaa Waaqayyoo sana gurra isheetiin dhageessee biddeena jireenyaa sana baattee ijaan ilaaltee hawwite gara diidhaaf haadha jedhamte. Agartanii jira kanaaf ni caalti. Gurri Hewaan gaafa sana maal dhaga'e lallaba Diyaabiloosin dhaga'e kan ishee kana misraachoo ergamaa Waaqayyoo qulqullicha Gabri'eel isa Waaqa biraa ergamee dhufe dhaga'e. Kanaafis ragaadha kanaan ishee jaallanna. Warri ishee jibban garuu ragaa kamirratti hundaa'anii ishee jibbanii. Jarana Waaqayyo duraan dursee warra fo'ate ni waame warra waame ni kabaje warra kabaje ni eebbise. Edda Waaqayyo akkanattiin filatee waamee kabajee eebbise erga ta'e kan Waaqayyo kabajee jaallatee waamee filatee eebbise eenyu abbaan mormuu danda'u ree? Roomee 8 lakkoomsa 30-33 ilaala. Kanaaf mee warri dubaroo maaramii jibban arrabsanii haadha Maanu'eel ta'uu ishee ragaa dhaban immoo maal ta'aniiti laata? Jarana ishee kan hin jaallanne eenyu qofaadha? Daabiloosii ergamaa Daabiloos qofaadha. Kanaaf nuti ishee jaallanne kana qofas miti baay'eetu jira. Naafa turu amma waa tokko jedheen barumsa koo xumura. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoomsa 8 irraa akkas jedha. እኛ ስለ እውነት እንናገራለን ጀለ ለመፋ ቆሮንቶስ በቆና 13 ረት ኑት ዱጋ ዱበነ ጀለ ኑት ዱጋ ዱበነ ፋላ ዱጋ ወራ ዱበተን ሞኒ ሞርሚና ጀለ ጀረና ሃዳ ዋቀዮ ጃለቹን ዱጋዳ እንታ ሃዳ ማኑኤልን ጃለቹን ከበጁን ዱጋዳ እንታ ማሊፍ የጀተን ተኮፍተኩ ከንጃለት አናሚን ሲሚት ሉበሚኒ ጳጳስ ሲሚት ከንጃለት ዋቀባቱ ጃለት ዋቀዮቱ ፊለት ጀረነ ከዋቀዮ ጃለት ጅቡን ጎንከ እንደንዳም አባንጀ ደግሞ የጅራት ረጋሳ ዲፈተ ዋቀዮች ነው ለመሩ መጽሐፈ ራጂ ኢሳያስ 41 ደሚ ተኮረት ረጋ ኬሰን ያፈዳቲ ሜናጅን ኦልሞርማካ ጀደ ዋቀይ ዋኑ በርሲሴብ ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ፈተው
jaalala giiftii keenya maaramii laphee keenyarra mi'aayina ishee arraba keenyarra nuuf haa kaa'u. Hamma biyya lafaa kana gubbaa jiraannu dhugaa adda baafnee hubannee kan Waaqayyo abbaan jaallate jaallannee kan inni kabaje kabajnee nuti nama kabajaa nama jaalalaa taanee dhaaltu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota wareegamtootaa arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenya faana haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.